Viidiyoo kutaa tokkoffaa irratti baay'ee waan dinqii kaafne waa'ee abjuu guddaa yookaan mul'ata guddaa kaafnee haasa'aa jirra. Isarratti qabxii gurguddaa lamaan wal faana kaase. Ni tokko guddifnee abjuu keenya guddifnee yaadu, guddifnee uumu, guddifnee qopheessu. Guddifnee yeroo jedhu baay'ee waan guddaa ta'utu irra jira. Si'a tokkicha garuu guddisuu dadhabuu waan dandeessuu fi amma guddaadha jettee waan yaaddu yoo lafa keessee yeroo itti dhiyaataa deemtu baay'ee guddisaa deemta. Isa walii wajjiniin ilaalla isa. Isaa fi isa biratti immoo qabee fiiwucharii keessa gallee guddaa fiduudhaaf immoo har'a yeroo teenyoo wanti guddaan nutti argamuu hin danda'u waan ta'eef safara keenya har'aatti mul'ata akka hin qopheessinetti achi imaajinaashinii keenya fiiwucharii keenya keessa gallee yookaan immoo addunyaa afuuraa keessa gallee isa fiiwucharii keessa yookaan addunyaa afuuraa keessaa fidnu immoo akka wanta inni kana booddee ta'uutti gaaf tokko hin ta'a jennee yaadootu hin taane akka wanta amma inni ta'eetti yaadootu nurra jira. Memoriin keenyas ta'eera kun kaleessa ta'e waggaa dhufu ta'e amma 2022 keessarraa 2023 kun ta'e 2025 kun ta'e 2030 kun ta'e isinii galee 2040 kun ta'e 2050 kun ta'e jennee isa ganaa waggoota fuula keenya dura jiranii akka wanta inni ta'eetti fudhachuu jechuudha. Fudhachuu, yaaduu, haasa'uu, jiraachuu akka wanta inni ta'eetti. Jennega baay'ee barbaachisoodha kun. Inni kun maal nu gargaaraa? Guddifnee abjuu keenya qopheessuudhaaf nu gargaara. Maaliif guddisuun nurra jira? Tokko uumaan yeroo nu uume ajandaansaa inni tokkoffaan ajandaadhuma tokko inni qabu nama uumuudha. Nama uumuudhaafitu yuunivarsii kana uume. Nama uumuudhaaf yuunivarsii kana uume. Maaliif yuunivarsiin kun namaaf waan barbaachisuuf. Yuunivarsiin kun isaaf hin barbaachifne utuu nama uumin dura uumaan maal ture? Jiraataa ture. Amma garuu nama waan jedhamu waan uumuu barbaadee fi namaaf yuunivarsiin kun waan barbaachiseef namaa jedhee uume jechuudha. Yuunivarsiin kun immoo guddinni isaa 93 billion light years'dha inneerra. Kana jechuun herrega sammuu keenya gararraadha jechuudha. Gara tiriliyoonii 2 gaalaksiitu immoo achi keessa jira inni immooti. Milky Way immoo gaalaksii tiriliyoona 2 yuunivarsii keenya keessa jiran keessaa tokko ishee guddoo iyyuu immoo miti jenne. Ishee dhumti iyyuu immoo gara 100,000 fi 5,000 fi 700 light years'ii guddatti jenneerra isheenis immoo kan isheen bal'attu. Amma kana bal'atti jenneerra isheenis. Ishee keessayyuu gara pilaaneetota biliyoona 100 immoo ishee keessa jira jenneerra. Isheen uumma isheen geessu laala. Kana duwwaa miti istaarsii gara biliyoona 400tti dhiyaatantu immoo maal keessa jira jennee Milky Way keenya keessa jira. Milky Way ishee gaalaaksota tiriliyoonii 2 sana keessaayyuu ishee guddoo isa jalqabaa hin taane sana keessayyuu hamma kanatu jira jenneerra. Agartanii amma yuunivarsiin kun guddatu. Agartanii amma Milky Way nu irra jirru guddatu. Lafi keenya iyyuu amma isheen guddatu yoo laalle naannoo ikweeteriitiin kan isheen bal'attu waan taateef naannoo sanaan yoo ilaalle gara maayilii 25,000 gara kiiloomeetira 42,000 natti fakkaata. Hamma sanatu guddatti jechuudha. Pilaaneet Eerziin isheen irra jiru gara ikweeterii jinattee yoo ilaalamte. Addunyaan keenya kun immoo harki 71 ishee maanni lafti kun immoo bishaaniin uwwifameera. Ooshinii gurguddaa isaatu lafa kanarra jira jechuudha. Amma gaa mul'ata yeroo yaaddu ati mul'ati kee kuni normii ala waan beekamu jira. Waan beekamu ala ba'utu irra jira. Waan beekamu ala.
think about universe, think about Milky Way, think about planet Earth. Yeroo addunyaa lafaa kana yaaddu immoo mee yaadi waa'ee galaana. Galaana amma kana guddate. Kanaaf amma namni markaba uume koo galaana yaadeetu galaana kanarra namni deemuutu irra jira. Galaanni biyyaaf biyya gargar kuteera waan ta'eef biyyaaf biyyi walitti dhufuu akka danda'utti markabni jiraachuutu irra danda'ame. Amma bashannanni gurguddaan irra amma markaba fa'i. Namni ji'a sadiifaa markaba kontiraata fudhatee achi keessa reestooraantiin guddaan ifama iddoon kubbaa taphatan kan kubbaa miillaa kan kubbaa baaskeetii kan kubbaa harkaa hoteelli gurguddaan saa maaltu hin jiru achi swimming pooliin maaltu hin jiru achi steamiin saunaan hatta everything is there. Wanta addunyaa kaadatti barbaachisu hundumtuu relaxationiidhaaf yookaan enjoymentiidhaaf wanti si barbaachisu nyaatii ati barbaadu dhugaatiin ati barbaadu everything is intini sanarra jira. Markabootaadhaa irra jira jechuudha. Markabooti kun maal irra jiru? Galaanarra kan isaan deeman ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5 guutuu galaana kanarratu adeemu jechuudha. Namooti achi keessattitu gammadaatu oolu. Kanaaf mee yaadi waa'ee galaana guddaa kana galaana kana wajjiniin wanti akka hojjettuuf uumaan si keessa kaa'e yoo jiraate. Waa'ee namoota biliyoonii 8 jiru duwwaa miti. Of course waa'ee namoota biliyoonii 8 ilaali. Waa'ee namoota kana booddee dhalachuudhaaf jedhanii ilaali. Waa'ee lafa namooti irra hin jirre lafi namni irra hin jirre baay'ee jira baay'ee weeddu waansaa. Lafa namni hin jirre ilaali. Lafa namni hin jirre think about that. Lafa namni hin jirre kana yaadi. Oromootti naasaa jiran amma afaan Oromoo waan naasoo fi Oromoo maduwwaa miti. Of course waa'ee Oromoo yaadi. Ollaa keetii jalqabiiti. Waa'ee ollaa keetii, waa'ee Oromoodhaa, waa'ee Itoophiyaadhaa, waa'ee Afriikaadhaa, waa'ee addunyaa guutummaa namoota biliyoonii 8, waa'ee namoota kana booddee addunyaa kana dhalachuudhaaf jedhanii, waa'ee lafa har'a namni irra jiraataa jiru, waa'ee lafa namni irra jiraataa hin jirre, waa'ee galaanaa, waa'ee galaana jalaa, waa'ee lafa jalaa, waa'ee qilleensa keessaa sinii galee hemisferii lafa lafti ga'uu danda'u sanduuqa amma ilaali. Raayit Biraazersiin akkamittiin faana 40,000 oli gaarota dhedheeroorraa faana 40,000 oli xiyyaarri ol fagaattee akka isheen barreeftu akka isaan yaadan qilleensa irratti nama ol fuudhanii bahu akkamittiin akka isaan yaadan ilaali. Nama akkamittiin akka isaan ol fuudhanii bahu ilaali. Kanaaf mul'ati kee waan daanga'u wayii miti jechuudha. Bal'isi kara hundumaa ilaali kara hundumaa. Kara namni kan biraan akka ilaaltuuf si harkisaa jiru duwwaarra ilaalin. Karaa mataa keetirra ilaali. Ilaalcha mataa keetirraan ilaali. Ilaalcha mataa keetirraan ilaali. Akkamittiin akka ilaaltu isa kana yeroo meditationii goonu meditationii keessi galchee suuta dheessi fuudhee tana deemuu yaala. Garuu waan geggeessaan biyyaa sitti himnee, waan kolleejjiin sitti himnee, waan abbaan haati sitti himnee, waan firri sitti himnee, waan kitaabarraan dubbifnee, wanta ala kana hin jirre, wanta maqaan isaa hin beekamne yaaduu hin dandeesse jechuudha. Yuunivarsiitii hamma kana guddatutu jira. Ati immoo Milky Way amma kana guddatu irra jirta. Lafa amma kana guddatu irra teessee jirta waan ta'eef isa kana hundumaa yaada. Amma Elon Musk namni abbaan Teslaadha. Really crazy bara har'aati inni. Amma maal yaadaara namichi kuni lafti erga seenserkilii taate giraafitiin waan jiruufi xiyyaarri qilleensa keessa balali'aa jiru kuni giraafitiin waan isa harkisuufi amma speedii xiyyaaraa laalaagaa amma speedii gaariidhaan deemaa jira mikkoo sa'aatiidhuma sa'aatii 14 asii kaanii amma Minnesota irraa ka'ee Itoophiyaa dhaquun gara sa'aatii 14 fudhata fakkaata yoon dogoggore of kalchaa sinii galee asii kaatanii iddoo tokko dhaquun sa'aatii muraasa garuu innumti kunuu hin dheerate sa'aatii amma kanaa Ameerikaadhaa kaanee Chaayinaa dhaquudhaaf sa'aatii amma kanaa wastii godhuun nurra jiru xiyyaara keessatti. Kanaafu lafa jala giraavitiin hin jiru waan ta'eef lafi kun sarkilii waan taateef ishee urree Chaayinaatti achi baasuu dandeenya, Awurooppaatti achi baasuu dandeenya, Afriikaatti achi baasuu dandeenya. Kontinentii 7 sana hundumaa lafa jalaan wal agarsiifne daqiiqaa 7 Ameerikaadhaa kaanee Chaayinaa galuu dandeenya yaadara namichuun. Maaliif akkata sababii giraavitiin hin jirree fi humni waa harkisu waan hin jirree fi speediin fagoo deemuu danda'a jechuudha. Amma xiyyaarri yeroo speedii kanaan deemu hundumaa still giraavitiin sun jira jechuudha. Humni waa harkisu sun jira. Humni waa harkisu lafa jala immoo waan hin jirree fi humni waa harkisu waan hin jirree fuf godhee waan fuudhee deemudha jechuudha. Isinii galee asii kaatanii achi galuuni
I don't know consciously keenya keessa nu baasa ta'e yeroo sana akkuma yeroo sarjariin garagaraa yeroo geggeeffamu kan nama adoochu namaa kennanii dhanna kana yeroo baqasan namatti akka dhagaamne madanzajaa wayii fudhannee wanta sana keessa linne I don't know waan inni hojjechuuf jedhu wanta inni hojjetu sana keessa linne vuuf yeroo rafnee kaanuu deeqaa madanzajaa daqiiqaa 7 yookaan 8 nuu kennanii gaafa achi kaanuu chaayinaa jirraa jechuudha. Saatii keenya gaafa laallu daqiiqaa 7 duwwaa deemne jechuudha. Sinii galee chaayinaa irratti akka salphaatti nagada barbaachifne nagannee walgahii barbaachifne goonee achi saatii tokko waan hojjenne achi Awurooppaa daqiiqaa 4 daqiiqaa 5tti Awurooppaa geenye achitti waan hojjenne achi Afrikaa geenye achitti saatii 2 saatii 3 waan hojjennu dabarsine Ameerikaa kan dhufne mana keenya maatii keenya wajjin buluu dandeenya jechuudha. Amma hojiidhaaf sa'aatii 8 oolla yoo ta'e sa'aatii 8 kana gidduutti isa Elon Musk jedhu kun yoo doogee sa'aatii 8tti Chaayinaa irratti Awurooppaa irratti Afrikaa irratti Awustiraaliyaa irratti hojii barbaachisaa ta'e hundumaa hojjennee walgahii garaagaraa geggeessine dhufnee shiftiin keenya yookaan sa'aatii 8 keenya sun gaafa raawwatu mana keenyatti dhufnee argamuu hin danda'ama jechuudha. Sinii galee waa inni yaadaaru namichi kuni Taslaadhoo makiinaa elektirikiin deemtu duwwaa qopheesseen dhiifne jechuudha. Maarsi irratti damnee ol baanee achi jiraachuun nurra jedhe amma kampaniin isaa reefuu kampanii keessaa amma akka mootummaatti malee akka biyyaatti malee akka dhuunfaatti namni dhaqee isteeshinii dhaabbateen beeku. Maarsi irratti amma namichi kun dhaqee dhaabeera. Dhaabuu duwwaatu hin taane biyyi lafaa kun dulloomteetti yaadoon baay'isa wayi dulloomteetti waan ta'eefi achirratti baakaappii uumne nama iddoo sana jiraachisuun nurra raadhee yaadaara. Achi immoo hemisferiin isaa siisii waan ta'eef namni keessa jiraachuuf waa hin eeyyamnee fi isa yabbifne akka namni keessa jiraachuu danda'utti hojjennee achi jiraachuu danda'e. Amma akkaataa uumaan uumetti yoo yaadne uumaan yuunivarsiitii kana namaaf uume erga ta'eeti Maarsiinis namaaf uumamte waan ta'eef namni dhaqee achirratti jiraachuudhaan wanta gochuun irra jiru gochuu hinuma danda'a jechuudha. Ana akka ittiin yaaduu nan danda'a. Uumaan uumuu isaarraa ka'ee tilmaamuu nan danda'a jechuudha. Namichi kuni kanarratti yaadaira yaadu duwwaa miti already investii godheera horii irratti. Already gara I think about 100 million or 100 something irratti investii godheera. Hojiin kuni akka inni jalqabuuf jechuudha. Hamma inni yaadu la agartanii hamma inni yaadu. Kanaaf isinis waan ba'e yaadame wanta namooti yaadanii hin beekne, wanta namooti arganii hin beekne, wanta namooti dubbatanii hin beekne, wanta namooti ilaalanii hin beekne naannoorraa, biyyarraa, sabarraa, addunyaarraa waan adda ba'e wayii yaaduu hin dandeessa jechuudha. Yeroon big dream jedhu yookaan dream big yeroon jedhu isa kan akkati ilaaltuun barbaada. Isa kan akkati ilaaltu guddisii, bal'isii, fageessiiti mul'ata kee yookaan immoo abjuu kee kanaa yaaduun kee baay'ee barbaachisaadha. Wanta lamaan isii kaase egaa tokko guddaa lammaffaan immoo fiicharii keessa galtee fidu. Mul'ata kana maal irratti hojjetta? Maal inni mul'ate kun? Number 1 waan itti dhalatteedha. Mul'ati kee isatti dhalatteef deebiin kennu yoo ta'e uumaadhaaf deebiin kennu yoo ta'e still mul'ata miti. Satisfying godhu hin quuftu ammayyuu. Ofumaa fiigicha kan biraa ta'a. Ofumaa dadhabbii kan biraa ta'a. Ofumaa gatii baasuu kan biraa ta'a. Ofumaa yeroo balleessuu kan biraa ta'a. Mul'ati horii ittiin meeqii gochuuf miti. Horiin hin dhufaa keessa eeyyee. Ulfinni hin dhufaa keessa eeyyee. Maqaan guddaan hin dhufaa keessa eeyyee. Beekamtiin hin dhufaa keessa eeyyee. Boqonnaan hin dhufaa keessa eeyyee. Paakeejiin sun waan hundumaatiin guutuudhaan waan nuyi barbaannu hundumaatiin eeyyee gaaffiin qabu. Akkuma sila isiniin jedhe uumaan yuunivarsiitii kana uumuu miti kaayyoonsaa maanni nama uumudha. Namaaf immoo namaaf jedhee maal uume yuunivarsiitii kana uume. Kanaaf amma kaayyoon kee inni guddaani wantoota nama maqaa dha'e kana miti. Kaayyoon kee inni guddaani addummaa keetiin biyya lafaa tuquudha. Wantoonni siif barbaachisan hundumtuu fidee dhufa mul'atichi. Isa barbaacha iddoo biraa dhaqxa miti. Badhaasa sii fidanii dhufu. Badhaasa maqaa, badhaasa beekamtii, badhaasa ulfinaa, badhaasa nagaa, badhaasa boqonnaa, badhaasa horiidhaa. Sii fidanii dhufu. Badhaasa firaa. Nama baay'ee sii fidanii dhufu mul'anni kun. Nama baay'ee hojii wal si barsiisu.
Taargeetiin garuu isa miti. Taargeetiin maan eenyummaa itti dhalatte sana baaftee ittiin addunyaa tajaajiluuf sirra jiraate utuu biyya lafaarra jirtu. Biyya lafaarra jirtu jechuun utuu foon kee kunis jiru. Afuurri kee itti fufee jiraachuu danda'a ta'a. Foonni kee kun garuu yeroo muraasa duwwaa addunyaa kanarra waan jiraatuu fi utuunni hin du'in, utuunni umurii isaa bara isaa jiraachuun irra jiru sana hin fixini. Maal ta'utu irra jira? Addummaa keetiin biyya lafaa xuquus irra jiraati. Addummaa keetiin biyya lafaa. Kanaafuu guyyaa 21 na duukaa turte sana keessatti kanaaf yeroo baay'ee achi keessa ture jechuudha. Eenyummaa kee achitti argatte waan ta'eef asitti maal fidda jechuudha? Eenyummaa kee sana fidda jechuudha. Amma ani wantoota hojjedhu baay'ee qaba. Garuu maanni ani wantoota itti uumame keessaa inni tokko barsiisuudha. Koachii gochuudha. Motivational speakeriidhaan. Yeroo dubbadhee namoota kakaasu, dubbadhee namoota dammaqsu, dubbadhee namoota karaatti deebisu, dubbadhee namoota fayyisu, dubbadhee namoota hiiku, dubbadhee namoota sooromsu, dubbadhee namootaaf jireenya kennu, dubbachuudhaan ko. Dubbachuudhaaf yaaduun rakkachuun narra hin jiru filoonaa godha dubbachuun nan arga. Filoonaa godha. Kanaafani sitti dubbataa jira jechuudha. Yeroo baay'een gammadan dadhabuun quufu kanammoo. Nan uffisiisu nan jibbisiisu horiidhaa jedheen godha miti gochuun narra raafin godha horiin immoo garuu hin dhufu. Immoo masaachuu kooti. Kanaaf maanni hankee addummaan kee maal sii kenne uumaan maal si keessa kaa'e. Naannoo kanattitu mul'ata hojjette jechuudha gaati. Waan kana irrattitu mul'ata hojjette. Mul'ata guddaasaatu naannoo maali? Naannoo waan itti dhalatte sanaatti. Lammaffaani yoo inni kun ammayyuu si hin gallati ammayyuu irratti hojjetaa jirta yoo ta'e maanni wanta baay'een ati jaallattu. Maanni wanti baay'ee ati jaallattu. Waan naannoo waan jaallattu sanaatti hojjetan amma jaalalaafis waan nama godhaa kana baay'een jaalladha. Wantootani horii akka isaan naaf fidaniif karaan dura hojjetaa ture jiru hin jaalladhu garuu. Sinii galee isa kana garuu horii maleen hojjedha. Natti toleen hojjedha gammachuudhaan nan hojjedha. Nan jaalladha dhiisuu hin danda'u isa kana. Gara waggaa 30 barsiisaa man tureen. Akkaataa ammaa kanatti hin qopheessine malee barsiisaadhuman tureen. Barsiisuu nan jaalladha. Isteejii mataa kootii, pulpiitii mataa kootii qopheessee horii baasee horii barbaachisu hin taane ofii kootii horii baasee baadiyaa magaalaa utuun hin jedhin sooshaal miidiyaa TV utuun hin jedhin carraa argameen dumaatti deemeen barsiisaa ture. Mana hidhaa dhaqaan ture. Televiziyoonii irratti barsiisaan ture. YouTube irratti barsiisaan ture. Facebook irratti godhaan ture. Emailiidhaan godhaan ture. Kitaabotaan godhaan ture. Kitaabota gara 6 barreesse. Baadiyaarra deemeetan magaalaarra deemeetanii open air crusade qopheesseetan magaalaa keessatti announce godheetanii namoota 20,000 30,000 walitti dachaaseetan maal godhaa ture barsiisaa ture. Maaliif? Because it is my life. Eenyummaa kooti, jireenya kooti, gammachuu kooti, natti tolu dhiisuu hin danda'u. Namni yoo inni mu'eedhes nan godhaa, namni yoo na jejes nan godha. Namni yoo tole jedhee dhaggeeffates nan godhaa, namni yoo dhaggeeffatu dides nan godha. Ofiifan godhaa jiran kan. Ofii kootiifan godhaa jira. Kanaafuu maal jaallatta ati? Maal jaallatta? Maaltu sitti tola? Maaltu si gammachiisa? Waa'ee waan jaallattu duukaa bu'ii barbaadi eenyummaa kee argachuu keessatti qabxii kana sii kaaseera. Isa keessa deebii dhaqii ilaalammas. Eenyummaa kee argachuu wanti si gargaaru tokko maanni wanta ati jaallattu. Uumama keessaa maal jaallatta? Horii qe'ee keessaa maal jaallatta? Bineensa daggalaa keessaa maal jaallatta? Mukeetii keessaa maal jaallatta? Nyaata keessaa maal jaallatta? Wantoota galaana keessa jiran keessaa maal jaallatta? Maal jaallatta? Nama keessaa nama attamii sitti tola? Hojii attamii sitti tola? Namoota yeroo hawwitu namoota attamiiti kanatti hawwitu? Wantoota jaallattu kana seriously taa ilaali. 1 2 3 4 5 6 7 8 liiti. Hamma jaallattu gattarreessiiti. Isa keessaa immoo taa'ii ammas yeroo fudhadhu ilaaliiti. Warra caalaa jaallattu immoo keessaa baasaa deemi. The top 10, the top 3, the first one jettee adda baaftee wantoota jaallattu erga adda baaftee booddee waan jaallattu sana yaali. Yoo isas mitite ammas suutadii yeroo fudhadhuuti of barbaadaa jirta. Yeroo waa barbaaddu kana fuutee sana lafa kaa'u waan jiruudha waan ta'eef
isatti abdiin kutatanii waan jaallattu naannoo waan jaallattu sanaatti mul'ata hojjette jechuudha. Naannoo addummaa keetti naannoo waan jaallattu sanaattitu mul'ata kee hojjetta. Baay'ee barbaachisaadha kun mul'ata kee hojjetta. Qabxii guddaan itti aaneen isinii kaasuu barbaadu maaliifan hojjedhaan kana iseedhuu sababii kennu sirra. Why? Maaliifanii mul'ata kana barbaadaan? Akkuma sila isiniin jedhee horii baay'ee ittiin meekii gochuu fi mul'ata dogoggoraati jechuudha. Beekamtii ittiin qabaachuu fi mul'ata dogoggoraati. Superistaarii ittiin ta'uu fi mul'ata dogoggoraati. Siigalee mul'ata dogoggoraati. Maaliif barbaadda kana? Maaliif barbaadda mul'ata kana? Mul'ata kana sababiin ati barbaadduuf tokkoof tokko duwwaan maayinni addunyaa har'a jiruuf addunyaa borii ittiin tajaajiluudhaaf. Namoota ittiin tajaajiluudhaaf. Maaliifan lafarra jiraan yoo jettee namoota tajaajiluuf lafarra jirta. Jala sarari kan. Maaliif lafarra jirtaati? Namoota tajaajiluudhaaf. Karaa kee addunyaan waan isheen argachuun irra jiru waan jiruufitu atamma jirta. Waggaa 100 dura kanatti hin turreef waggaa 1000 dura kanatti lafarra hin turreefi dhaloota kanaa fi dhaloota dhufuudhaaf jedhaniif waan barbaachiftuuf akkasumas immoo namooti kanaan dura si dura turanii waan isaan bira jiran sana baasanii addunyaa har'aa hojjetanii addunyaa isaan har'a hojjetan irratti dabaluun waan sirra jiruufitu yeroo kana dhufteeti. This is very important. Kanati kanaan dura hin dhufneef wanti si dura hojjetamuun irra jiru hojjetamee akka dhufu dhumuuf lafti qophaa'uun irra jiru karaan qophaa'uun irra jiru akka qophaa'uuf neetwoorkiin qophaa'uun irra jiru akka qophaa'uuf kompiitarri intarneetiin xiyyaarri konkolaataan tiiviin reediyoon meeshaan fayyaadhaa waan barbaadde maqaadhaa teknooloojiin irra jiru kun hundumtu akka inni jiraatuuf addunyaan kun bifa amma qabaachuun ishee irra jiraatu kana akka isheen qabaattuufitu turteeti. Kana ila addunyaan kun isa seenarra qabdu kana gochuu keessatti ga'een kee hin jiru waan ta'eef hin barbaachiftu achitti waan taateefitu amma dhufteeti. Amma hoo hin barbaachiftaati. Waan amma jiru kana irratti waa dabaluudhaaf hin barbaachifta waan taateefi dhaloota kana booddee dhufuudhaaf jedhaniifis waa kaa'uudhaafi amma waan barbaachistuufi siifi amma addunyaa kanarra jiraachuun yeroo sirriidha jechuudha. Kanaafati an addunyaarra jiraachuudhaaf yeroon kun anaaf yeroo sirriidha. Jettee excitementiidhaan jedhe iyyiitii mana keessa fiigaa utaalaa jedhi. Anaafi addunyaa kanarra jiraachuuf yeroon kun yeroo sirriidhaanaaf abeet addunyaa dinqii jiraadha. Rakkinan laalina gidiraan laalina lolamma biyyi Itoophiyaa qabdu lolamma Raashiyaadhaa fi Yukireeniin gidduu jiru amma rakkoo Ameerikaaf Chaayinaa gidduu jiru kana hin ilaalina. Addunyaan ati irra jirtu addunyaa dinqiidha siif. Waan ati jijjiirtu jira waan ta'eef waan ati deebiftu jira waan ta'eef waan ati hiiktu jira waan ta'eef addunyaa dinqiirraa yeroo sirriitti jirta waan ta'eef gammadii ati sitta tolu kun. Iddoo sirriin jira yeroo sirriittiin immoo addunyaa kanarra jira itti aga. Egaa maaliifan kana jechaara? So reason outii gochuu sirra jira. Reason out why you are here today on the planet Earth. Maaliif jirtaa tarra addunyaa kanarra deebisuu sirra jira jechuudha. Maaliifan jirattee addunyaa kana tajaajiluuf maaliin? Rakkoo addunyaa narra qabdu keessaa tokko hiikuudhaan. Kanaafuu akkas jedhi laati. Ani rakkoo addunyaa narra qabdu keessaa tokkoon hiikaa jedhi. Akka kanattiin of fudhadhu. Akka kanattiin of yaadi. Iddoo hamma sana ga'uufii kenni. Self confidence, self esteem, self image walii wajjin barannaa
inni biildii ta'ee dhufe anatu rakkina addunyaadhaa hiika. Kanaaf amma Baayideniinis hin komattu isinii galee Baayideniinis hin komattu Abiyyiinis hin komattu jechuudha. Because ati rakkoo hiikuudhaaf as jirta malee rakkoo hiikuudhaaf Abiyyiin hin hedduu, rakkoo hiikuudhaaf Joe Baayideniin hin hedduu. Rakkoo hiikuudhaaf pirezidaantii sattaanee dhufuun hedduu, rakkoo hiikuudhaaf paartii siyaasaa sattaanuun hedduu, rakkoo hiikuudhaaf filannoo sattaanuun hedduu. Amma dimokiraatiitu biyya bulchaa jira, filannoon dhiyaataa jira, waggaa lama booddee nan filee akkan teete riippaabilikaaniin fuudhee Waayit Hawusii keessa galchaa isa booddee jijjiiramin ta'a yoo itti baay'ee nama gaddisiiftaati. Isatu dhufee si jijjiiramiti. Siitu jijjiiruudhaaf tokkoffaa si inni waan jijjiiruu qaba. Akkuma nama tokkootti pozishinii isaatiin immoo aangoonni qabu guddaadha waan ta'eef jijjiiraminni qabu guddaadha. Gumaachinni qabu guddaadha. At the same time wantati qabdu guddaadha. Humni si bira jiru humna Waayit Hawusii bira jiru geeddaruu sochoosuu galagalchuu hin danda'a. Or ati mudhattee nama taanu taate Waayit Hawusii sana yookaan beeta mangistii sana keessa galuu hin dandeessa. Wanti dha'uu hin jiru. It's all about here. Sammuu kee keessa wanti hundumtu. Koolii keeti taanaan, isatti uumamte taanaan, achirratti addummaa keetiin biyya sanaaf waan gootu qabda taanaan, of course dhaquu sirrarati. Dhaquu sirrarati. Kanaafuu namni rakkoo addunyaan qabdu keessaa tokko hiiku si waan ta'eef rakkoo baay'ee qabdi. Kanachuu yerooti mul'attu rakkoo hundumaatii hiikamachuu miti stiil rakkoon jira. Rakkoon sun immoo namoota kan biraa barbaada. Namoota kan biraa barbaada. Addummaa namoota kan biraatiin hiikaman immoo. Kanaafuu maaliif lafarra jirtaati? Rakkoo addunyaa hiiku. Maanni mul'ati kee rakkoo addunyaa hiiku. Maanni mul'ati kee addunyaa kana keessa namoota jiraniif namoota dhufuudhaaf jiran keessaa namoota hamma tokko tajaajiluudhaafanii addunyaa kana jira. Mul'ati kee maan tajaajilu, mul'ati kee maan rakkoo hiikuu, mul'ati kee maan gaaffii deebisu. Addunyaan gaaffii baay'ee qabdi yaa. Gaaffiin kilaayimeetii jira, gaaffiin ikoonoomii jira, gaaffiin siyaasaa jira, gaaffiin lolaa jira, gaaffii meeqaaf meeqatu jira. Jireenyi kee gaaffii qaba, ollaan kee gaaffii qaba, namni biyya kana lafaarra jiru kun hundumtuu gaaffii qaba. Addunyaan nu irra jiraannu kun hundumtii guutummaan ishee maal qabdi? Gaaffii qabdi. Gaaffii sana kan hiiku si jechuudha. Gaaffii sana keessaa tokko kan deebisu si jechuudha. Kanaafuu maanni mul'ati kee gaaffii hiikuu, gaaffii deebisuudha. Rakkoo hiittaa gaaffii deebifta. 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 Sababa kana ba'eessa gootee baruun kee baay'ee barbaachisaadha. Maaliif lafa kana irratti jechuudhaati? Tajaajiluuf. Maaliin tajaajilta? Addummaa keetiin waan jaallattu. Tajaajilli kee sun maal godhaa? Rakkoo addunyaa qabdu keessaa tokko hiika. Tajaajilli kee sun maal godhaa? Addummaan kee sun maal godhaa? Gaaffii addunyaa qabdu keessaa tokko deebisa. Inni immoo yeroo deebi'u maal ta'a? Addunyaan isarraa caalaa iddoo keessa jiraachuudhaaf mijatte taati. Abeet, abeet, abeet. Attam namatti tola. Attam dinqiidha. Kutaa sattaanuu ittiin isin fudhee darbaa. Kana suma